teessummoonni iddoo nuuf qabatan jetti sagantaan harka jirtu. Achi booda sagantummaan maqaa Oromoodhaatiin godhamtu martinuu du'aa'ii manguddoodhaatiin eegalti. Amattoottan kudhawwe kaniin waltajjii ofuu waltajjii irra jiru eeba manguddoodhaa malee eegalsiiseen beeku warra eeba manguddoon beeynillee hoggaa waltajjii ofnuuf qiyaazatti barsiifneeti manguddoo isaaniitiin akka waltajjii eegalatan goosaa fi turre jechuudha. Kanaafuu nutis sagantaa tana eeba manguddoodhaatiin eegalla. Manguddoon nu keessa ni jirti eessaaf hin hoggaa jenne artistoonni buleeyyiin nu keessa waan jiraniif dargaggeessaas itti makuudhaan artist Ibroosheedhaaf akkasumattuu Jamaal gamana nuu dhufanii sagantaa teenya du'aa'idhaan akka nuu banan. Ani kan bultan kanagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Hamtu miila keenya jala haa qabu. Warreen buleeyyiin afran qalloo kana jaaree asiin kee kadu'eef rabbi rahmat haa godhu hajiru rabbi nagaatti nu haa ta'u. Galanni isaanii bilisummaa haa ta'u. Galanni isaanii jannata haa ta'u. Warreen afran qalloo irra dhukkaa'ee asiin eegee qeyroo ammaan tanaa kana itti laate kana hunda rabbiin bakkaan nu haa ge'u. Hamtuu rabbi nurraa haa qabu. Biyya teenya biyya nagaa rabbi haa godhu. Manguddoo du'aa'ii gootu tanaafis manguddoo nagaa baatu rabbi haa godhu. Kunoo manguddoo tanaan baana gurguddoo tana. Rabbi nagaa haa baasu. Biyya teenya biyya quufaa haa godhu. Biyya nagaa haa godhu. Warra biyya fi irratti nagaan bulee nagaan oolee jiraatu rabbi nu haa godhu. Warra akka fi nyaatu nu haa godhu. Warra nama nyaachisuu fi nyaatu rabbi nu haa godhu. Biyya teenya rabbi abbaa nu haa godhu. Abbaan nu malee hin jiru biyya teenya rabbi abbaa nu haa godhu. Afran qalla magaalaan dirree dhaabaadhaa dirra deeraa afran qalloo Oromooti. Dirree dhaawaa rabbi nagaa nu haa godhu. Akkuma ammaan tana nagaa an jiraannutti nagaa rabbi nu haa jiraachisu. Rabbi isinirraa haa jijjiiru. Rabbi isinirraa haa jijjiiru. Nama dirree fi rabba rootu rabbi isin haa godhu. Nama dirree fi nagaa baru rabbi isin haa godhu. Nama namantu hin kan nama rana jenne kan namaa yaadu rabbi isin haa godhu. Akkuma amma dura namaa yaadanitti nama namaa yaadu isin haa godhu. Irra isin haa aansu. Hamtu rabbi isinirraa haa qabu. Kanurraa haa qabu rabbii beekke subhaana rabbika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nagayami. Waaqni Oromicha yaanni boron adeetiin bareentuma mataa dhagaarra bulee afaan dhagahu bulee miila kophee keessa bulee rabbi nu haa baraaru. Amiin. Laalaa insoo mataa fagaara hamma dubbata har'aata hamaa fi bulchaa mijaa mara rabbi nu haa baraaru. Amiin. Ibidda mistijaabadha mujabaa nama saamuu fi ajala nama yaamurraa rabbi nu haa baraaru. Amiin. Barca bocolii fi saayiba bocolii rabbi irraa nu haa baraaru. Amiin. Urgaasa kaangee dhiiticha gaangee irraa rabbi nu haa baraaru. Amiin. Rabbi irraa nu haa baraaru. Amiin. Rabbi waliin nu haa galchu. Amiin. Sooman as deemu kana warra nagayaan soomanu rabbi nu haa godhu. Amiin. Rabbi nu haa godhu. Amiin. Waa hundumaafuu rabbi waliin nu haa galchu. Amiin. Rabbi waliin nu haa galchu. Amiin. Rabbi izzati. Inni na jalaan jenne beekaatiin jalaa jeena. Artistiin buleeyyiin arra finfinneedhaa ka'anii mee waltajjii ijoolleen tunnayaamte keessattiin argama jechuudhaan kalee xayyaaraan seenanii nu duratti argaman. Sirba afaan Oromoo keessatti daffaranii takkaayes wanti dhuftu haa dhuftu jedhanii sirba bilisummaadhaa nama dura sirbe Yoonis Abdullaahi. Artist Yoonis Abdullaahi kabaja isaatiif lafaa ol kaanee gama waltajjiidhaa haa geggeessinu. Artist Yoonis Abdullaahi. Artist Yoonis Abdullaahi. Galatooma naa ulfaadha. Alla magantattaa isiniin jee jira. Alla magan. Isaan haa dubbatanii. Oduu sirbee galle waa godhu jecha lamaan isin jaa dura waan hin rabbiif gala ittiin godhu ammas
nasiba jole afran kan long kabdus warra mun wegale kun nasiba kaban dardara isan biji dardara biji to oromon artistin na dardara lama jira yarun khat Abdussalam Haji Musa fi Ismail Galmojan لبوا تجارورني بواتك تجار ورجي مثل أرجو إلى آخر هذا الخدم تجارهم نمد جابي مالك كبجان لما خرج لما خنس باتيهون تبو بقبل يوقفل لني هذا أرن نسيب دولة أفرنك اللون كبتو بلشان إتعانن موتو ما قوتو در ربي قريب والين جو أورمون أمن نسيبة خنا كبتني نتغيروا سن نسيبا كمنو نسيبني خنجمار رد خنّي كنت خيسة توان يقول سربا خنجة فرتني يسيرف لا لجاني راجون كيسني نونجاني أشي ديمكو ديمن تربان تكبود نوديباني أبو دافان كتو خنين تلاقو أفان أورمو جو دندي يرون تأكسيسن سربا أوفسي ما يتنيسي قويا في دابر إسيسي سربان جو تكتب بيان واسن أكمل أوفسي جدا يروسن على ربي فدين نقرسيس أرتيست أورمو أفرنك الله أقرب نباهنا جاني باهني جولين تردر خلين أكيانا خابيلة كمان عجائب جد إسينيس جبانا بيتيسن جرتن if jabesa if yo mangutoni yo hogononi sinjaru dende yo sinjan ifinjar akakanya ganda dokhane tisebut daldaline gandu khaysa tabada munjana rajul ala kundende afan ko tu kunjabada ningaise afan so mala tabachis ni tabachis afan amara tabachis ni tabachis ingilizi tabachis ni ged wani jo khudus nira duga da wallahi wa billahi taala nun jan Abang kau tu kurang kenyum, buat akam indol akam sana, abang kesem pun jawab dah, rajul sen dendam, gendu makai tetap dah alam behir muda. Sebab kuda kena awal uflaga. Aku nak si deme anda Ali Beran ini khala nasibah kawati. Fini jati terkaputai lah Holland tadi fate. Acara ini bila ini. أنا تاتي جبوتي دائما إلى مقتصر رجع أجوا وبكر بلا ندن ديس أين ندن سربا أب سماء تنيسي خاد بيان بس يسنين نسر باجي سربي أنا قلبي تيلا لكن قبضها بيان ما جرتا أما هدمي أما تومي سربي خلوق متكمل هابو على نجابا سانون جنو هي مهمي سنمم ألفين وتجا متاقيزت شنتم فاجا أنا لقيت أجمله سلاين ونفن أقول سربي موسيقى ini berhenti segala ini berhenti huma akhwan tafsunju afan mutafi afan kerja tekate abadi tidak إذا قبرم ماتوا وأنا ما تموتي سمورة قبرم سمورة إن تلاقون دنديسن أفهم باهون دنديسن جند خيستي أنا مجاهد تبغى نعمله أنا اللي مباشر المجاهد إذا تلو قبرم ما دام بينو مله بعد النسيم جو هوكنا تربين جوله در أكيد خيسني إثني فيدتي إثني سوتشنا إثني سايزين كرجارن أفراد كلهم بكى خيني وقاباتوا نجبيسا دعائي وجن نقول دعائي تلي ولا إن شاء الله بإذن
خبراتي يا أبلي يلا سيبني مريض أبي شاري خبراتي شارياتي شاري خبراتي يا دنيا تنتني كلماتي شارياتي يا سلام يا سكتين شاري خبراتي شارياتي شاري خبراتي يا دنيا كلماتي شاري خبراتي يا دنيا شاري خبراتي يا دنيا كلماتي
Lale khabirati idduudatti haasawa godhaa sirba baay'isa wayii hin jiru sirba riitinaan eeggadha mintirqashoon eeggadha kana je'eetuma akkana jiru malee sirbi akkana zanaa jettee aktii faranjii godhattee ittiin keessatti ergaa dabarsitee bifa kanaan sirbamu yoonis Abdullahi malee hin jiru harka dhawaadhaaf qaceellottee namootaan akkanaa qabdi Harargeen namootaan akkanaa qabdi Dirree Dhawaan dhugaadha wanti garaa nama nyaataa hedduudha an sagalee akka ammaan tanaa takka nama rooraaftu odaa awwaardi irrattis waan agarre jireenyi isaa awwaardiin akkanaaf hin barbaachisaadha Bashaatuu Tolomaaraa ni dinqisiifanni galatoonfanni kilippii filamee kan kasitti dibbeen tumamtee ol dhaadheessan san sirba kana waan agarre haqa dubbatan wanni dhufaan jirtu gootota kanaa kana yaamanii islaam akkatti godhanii sagalee haqa ammaan tanaa umrii tanaan hin hollanne gartanii jirtan asitti aktii yeroo sanii Dirree Dhawaan yeroo ittiin namni niin sirba je'ee akkana juusan yoonis Abdullaahi faan aktii ammaan tana jirtuun sirbaat turan harka dhawaadhaaf kana wanni nama dinqisiisaa Alii Birraa taaloo biitti ammaan tana jala firraa sogortee deemtoro doon ta'e akka Neemaar muratutti bara 1960 keessa muratee deemaa bara. Nuti har'a baalaatooniidha Neemaari maarree deemnee achi muranna Alii Birraa gaafas murate footoo isaa ilaaluu dandeessan taargeet deeytanii kanarra kutuudhaan amattoottan 8 dabre aartii Oromoo keessatti gumaacha garagaraa kan gumaachee arrallee sagantaa tanaaf walitti kan nu qabee toora kilippii 42 kana chaggooyyee qofaan kan nu gumaache akkasumattuu diraamaa 22 geeba aadaa Oromoo keessatti akkasumattuu Dirree Dhawaa bakka bu'ee ispoort koomishin qopheessee akka biyyatti Maqalee Dabra Taaboor akkasumas Hawaasaa irratti geebaan goobaan mirgaan geeba fudhatee aadaa Dirree Dhawaadhaatiin kanasitti deebi'aa turee gumaacha olaanaa godhee arrallee sagantaa tana mee hanqaan danda'utti artistoota buleeyyiidhaa fi kan amma jiruus walittiin qaba jechuudhaan carraaqaa kan jiru artist Khalifaa Muhammad harka dhaadhaa
hasawa baga nagaan waltajjii tanarratti naaf argamtan alla magan jechuudhaan hasawa nuu godhanii keessummaa guyyaa irraan tanaa kan gama waltajjiidhaatis nu afeeran qopheessaa abbaa waltajjii tanaa artist dargaggoo Khaliifaa Mahammad harka dhawaa gama waltajjiidhaa naa geggeessa. Galatooma hundi keenyaa'u dhimma artiitti waliin nu qabee waan ta'eef artistoota buleeyyii fi dargaggeessa ammaan tanaa akkana walii qabuu keenyaaf hedduu gammachuun na dhaga'ame baga nagayaan dhuftan. Keessafuu hawwisoonni afran qallootii fi akkasumas ijoolleen miseensa keenya bu'aa bahii nuti keessa dabarree gammachuu guyyaa irraan tanaa arguu keenyaaf alhamdulillah jecha wal jala barootan sadeen kana badhaasni nuti guuraa jirru hawaasa hedduu nu gammeessaa jira. Barana akka biyyoolessaatti badhaasa fuudhuu keenya amata dabreesaa kanaa hoggaa sagantaa qopheessinu ministiriizim ture amma aadaa waliigalaa nyaannee jirra. Ilmi buleeyyii teenyaa aadde Makkee Abdullaahi leencoonis barana odaawwaardi nu seenee jira. Sochiin amma deemaa jiru bareedaadha dammaqaa jirra jechuudha baga kanaan nu gahe. Kanaaf artistoota gurguddaan nu jidduutti argama waan hedduu hin dubbadhu isaan anaaf fakkeenya. Kanaaf yoo rabbi jee magaalaa Dirree Dhawaa keessatti sochiin aartiidhaa akka jirutti karoorri keenya kan amata dabreerraa amata kana gabaabsee yookaan dubbadhu yoo rabbi jee bifa barruutiin waan nu ibsa akkasumas muuziyeemii takka maateeriyaalii gartee aadaadhaa walii qabnee afran qalloo fakkeenya ta'uudhaaf hanqa dandeenyutti ni hojjenna. Aadaa baadiyyaa keessa jirtu karaa magaalaa Finnee waan dandeenyutti sochii itti jirra. Barruun takkaas qophaa'ee jira. Sanis yoo rabbi jee amata dhufutti waan haaraan akkaan dhufu abdiidhaan qaba. Namoota asirratti nu jajjabeessan hedduudha. Maqaa isaaniillee dubbachuu baadhu warreen asaasa waan akkanaatiin nu jalaa deemaa jiran keessaafuu nu jajjabeessaa jiran Maastar Hassan Abdulqaadir, Ustaad Amiinee, Obbo Ammee Kabiiraa jechuudha. Akkasumas biiroo bulchiinsa Dirree Dhawaadhaa. Keessaafuu hoggansoota keessatti yeroo ammaan tanaa leeyilii gaaf takka rakkinni nu qunnamee leeyilii halkan irraa sa'a ja'a wallee nu jalaa kaasee rakkoo nu baasee jira. Kabajaa guddaa osoo hin kennineef hin dabru kantiibaa bulchiinsa kabajamaa Obbo Khadiir Jawaar sila hamilee naa kennitanii fi na tola. Biiroo dargaggoo fi ispoortii fi biiroo aadaa fi turizimii akkasumas hoggansa biiroo bulchiinsaatis Obbo Shaakir Ahmad nu jidduu jira. Isaanis warra qaamaa fi silkiidhaan eessa geenyee fi akkam geenyee nu deeggaraa jiran akkasumas miseensa dadhabee ifadde osoo hin jenne aartii tanaa siingeef galatoomaan ja'a warra amata dabree nu wajjin waan kana kabajee abdoota biteefaa nu goobanaafaa osoo har'aan tana nu wajji jiraatanii gammachuu teenya bakka isaan hin jirretti kabajuun keenya qalbii nu cabaa fuulli rabbiitti haa tolu jenneetti isaan eebbisna du'aayii goonaa fi haasawallee radhu kana haasawni keenya yoo rabbii jee bal'inaan hojiidhaan kan walitti dhufnu ta'a. Qaama nu hedduu galateeffachuu qabnu keessaa barruu aadaa Harargee jiru takka barreessinee nama sappoorti nu godhu dhabnee osoo caca'aa jirru viitaa bishaan anaatu waraabinatti fudhata jee wacii guutuun hin danda'a jee waan nu seenee jira galatoomaan jiru barbaada. Namootaan gurguddaa hedduun nu keessa jira. Biiroo aadaa fi turizimii irraa itti gaafatamaan nu jidduu jira. Garuu nama ifadde dadhabee osoo hin jenne yeroo hedduu nu hordofu Obbo Shaakir Ahmad nu jidduu waan jiruuf karaa isaattiin dabarsa keessummaa akkanaaf jettanii galatooma. Obbo Shaakir Ahmad mana marii bulchiinsa Dirree Dhawaatti gargaara itti gaafatamaa itti waamamaa mootummaadha. Baga nuti argaman akkuma dhufanitti lafaa kan ol kaafne
التجرجرة هاتاتو يرجع أسباني فو التوفى جنانيتي غلطوما أبو خليفان كوبينتو نكمل كويت هدو تتافي قدا قداتوري تتافي إني قدا جرو خيسة تيورو لالو أكبر جنساتي جاكيستو تجرو جنس ولينجلي كوبينتون أكمل كويتو وان هدو لخنو جاتوري كوبينتون أكمل كويتو فيس نتيو جنو جنسا وجنس تي وجي هدو لخنو جاتجرو خيسة وان هم داول إني درجة قوته أرتين رجع فان روموتين خيستو بلشين سدري دوا خيستي أكده جاوب شوف هل كني بيا تتافي قداتي خن تورانيسان يرو أما بارتي رجرانوس يرو دبر خيستو كوميشنر درجة قو في سبورتي قبا كوميشنر تهي يرونجرو أران فنجو borun dufanjo yero chufa dimma isa dimma guddaa godhateetiti akkam gooneetiti ganda hunda keessattuu aartiin roga afaan oromoo kun guddachuu qabaa yoo akkam goone dargaggoon bal'inaan roga aartii kanaan bahuu dandeessi kan jiru hamilee isaati halkanii guyyaa wanni dinqisiifachuu barbaannuuf kana yeroo jennu dirreen dhawaa bu'uura aartiiti kan akka Dr. Ali Birraa TV Khambiraatis bal'inaan bulchiinsa dirree dhawaa keessaa kan bahan isaanis fakkaataan akka isaanii bal'inaan dirree dhawaa keessaa bahee dirree dhawaa qofaaf osoo hin taane guutuu Oromiyaatiif guutuu Oromiyaa qofa osoo hin taane guutuu biyyaatiif bahuu ni danda'a bal'inaan oomishuu qabnaa kan jiruuf hojii guddaadha hojiin hojjechaa jiru hojii saniif hanqa dandeenyetti akka bulchiinsaattis cinaa dhaabbachaa hamilee kannaa fi osoo dadhabeen jennetti yeroo dheeraa fudhatee hojii hojjechaa ture hojiin tungaa galma kan ga'uu dandeessu yoomi kan jennee kan fudhannu taate kan hundaa yoo taate qofa kan isaa qofaa miti yoo taate qofaa miti kan deeggarsa bulchiinsaa qofa yoo ta'e miti kan guddachuu dandeessu kan guutuun dargaggoon akka bulchiinsaa qabnu isa cinaa dhaabbattee hamilee inni qabu kana irraa fudhattee hojii inni halkanii guyyaa hirriba dhabaa fi guddisuun barbaada jiru kana keessattuu abbootiin qabeenyaa bulchiinsa dirree dhawaa keessa jirtu guutuu fi guututti kan cinaa dhaabbannee hamataa keenyaa kan goonu yoo ta'e yeroo gabaabduu keessatti dargaggoo hedduu roga kanarratti baasuu ni dandeenya. Aartii dargaggoo dirree dhawaatiif hootu karaa aartii seenuu jaaniin waliin dhalate aartii waan waliin dhalate san cinaa dhaabbataniituma dammeessuu qofa barbaachisa. Dammeessinaan yeroo gabaabduu keessatti iddoo guddaarra gahuu ni danda'a. Wanni gaariin maali? Kanneen kan aartii keessa dabran yeroo dabran keessatti if cinaa hiriirseeti isaan wajjinis kan dalagaa jiru isaanis isa cinaa hin dhabaman abbootiin keenya warreen amma fuula dura taa'aa jiran kun jechuun halkanii guyyaa deeggarsiisaafis godhaa jiran tanaafuu akka bulchiinsaattis aartiin kun akka guddatu hundi keenya cinaa dhaabbachuuf qophiidha isinis dargaggoonni hamilee isaa kana cimsitanii namootaan akka isaa ciccimaan bal'inaan hedduminaan akka bo'u aartiin tun akka dagaagdu akka guddattu akka dirree dhawaa qofa keessatti naaf akka guutuu biyyaatti ol baatu guutuu biyyaa bira hottee sadarkaa addunyaatti bahuu ni dandeessi aartiin yoo kan irratti daleenu taate jechuudha. Tanaafuu hangafoottan keenya warreen nu dura jiran kanaa wajjin taanee hojii tana fuula dura itti fufsiisuu qabna. Abdiin tun abdii guddaa waan taateef jechuudha. Kan itti fufsiisuuf hundi keenya xiqqaa guddaa osoo hin jennetti cinaa dhaabbachuu qabna. Yeroo kana jennu aartii guddisuuf maal barbaachisa? Qabeenya barbaachisa. Keessattuu abbootiin qabeenyaa keenya kan alaas jiru
kan biyya keessa jirus dargaggootan hamilee bareedaan sochii keessa jiru kana cinaa dhaabbannee kan isaan hamilees kanninee fi qabeenyaanis deeggarree kan deeggaru yoo ta'e aartiin tun sadarkaa nuti eenyu sanirra wanni ittiin geenye hin jiru. Akkuma yaadattan mee dirree dawaa ilaalaa ganda hunda keessa deemaati ilaalaati titi ganda hunda keessaahu sirba sirbuuf ganda biraarra deemteen barbaaddu warra ganda hunda keessaa yaamteetuma piyaanoo if dura kaayaa achuma dhaabbateeti dhawa isaaf laafaadhaa jechuudha. Kanaafuu oolmayni keenya bikkan taane taanaan nutis waan san filannee jirra beekaa. Kanaafuu iddoo oolmee keenya jireenya keenya filachuu fi murteessuuf oolmayni keenya barbaachisaadhaa kan jiru furannee dargaggoon teenya waan ta'uu qabnuuf halkanii guyyaa laffoon immoo nurraa eeggamaa kan jiru haa fudhannuu kan jiru qabaatitiiti galatoomaan isin hin jaalladhu. Sagantaan teenyatti futti kabajamoo obbo Mikaa'el Indaalaadha. Hojii gaggeessaa waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa Dirree Dhawaadha. እሺ አመሰግናለሁኝ። የተከበሩ አቶ ሻኪር አህመድ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ የተከበራችሁ ክቡራን እንግዶች፣ የተከበራችሁ የአፍረን ቀሎ የኦሮሞ ባህልና የሙዚቃ ቡድን መስራቾች እንዲሁም ወጣት የአፍረን ቀሎ ባህል ቡድን አባላቶች እንኳን ወደዚህ ፕሮግራም በደህና መጣችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እንኳን ለዛሬው ቀን አደረሳችሁ። እንግዲህ በሀገራችን አንድ አባባል አለ። ጥበብና ፀሐይ ከወደ ምስራቅ ይባላል። ጥበብና ፀሐይ ከወደ ምስራቅ ካስባሉ መካከል በ1953-54 የተመሰረተው የአፍረን ቀሎ የሙዚቃ ቡድን አንዱ ነው። እሱ አንዱ ማዕዘን ነው፣ አንዱ ራስ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። አሁን ሀገራችን ወይም ድሬዳዋችን ጥበብ ይገኝባታል፣ ጥበብ ይፈልቅባታል ያስባሉት የአፍረን ቀሎ የባህል ቡድን ወይም የሙዚቃ ቡድን አንዱ ነው። እንግዲህ ባለፉት ጊዜያቶች ድሬዳዋን ያስጠሩ በርካታ የጥበብ ባለሙያዎች የፈለቁበት የአፍረን ቀሎ የባህል ቡድን ዛሬ ላይ ደግሞ ተተኪዎቹ ታዳጊዎቹ እንዲህ በመናየው በመድረክ መልኩ የነሱን ሌጋሲ ለማስቀጠል የነሱን አሪያ ለማስቀጠል እየሰሩ ይገኛሉ። እንግዲህ እኛም እንደ ድሬዳዋ የባህል እና ቱሪዝም ጽሕፈት ቤት የአፍረን ቀሎን የባህል ቡድን የቀደመ ስሙን ይዞ እንዲቀጥል የቀደመ አሪያዎቹን ተከትሎ ዛሬም እንዲወጡ በተለይ እንደነ ከሊፋ ያሉ ወጣቶች ወደፊት እንዲወጡና ሌሎች መሰል ደግሞ እንግዲህ ክቡር ዶክተር አርቲስት አሊ ቢራን የሚተኩ አርቲስቶች ከዚሁ ከአፍረን ቀሎ የባህል ቡድን ውስጥ እንዲወጡ እኛም በባህልና ቱሪዝም ጽሕፈት ቤት ያለብን ግዴታም የዜግነት ግዴታም አለብን። እሱን ለማድረግ እንዲህ የሚቻልን ሁሉ እናደርጋለን። አሁን ተተኪዎቹ እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር እጅግ የሚያስደስት ነው። ከዚህ ቀደም የነበሩትን ማመስገን ያስፈልጋል። ይሄንን ላቆዩልን። አሁን ደግሞ ያላችሁ ደግሞ የነሱን ነገር ተከትላችሁ ደግሞ የነሱን ፈለግ ተከትላችሁ ደግሞ ለውጤት እንድትበቁ ከአደራ ጭምር እያሳሰብኩ የድሬዳዋ ባህልና ቱሪዝም ጽሕፈት ቤት ሁሌም ቢሆን ከጎናችሁ እንደሆነ ለማሳወቅ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ንገለቴፈና እናመሰግናለን ሚካኤል። ንገለቴፈና ዋጅሪ አዳ ፊ ቱሪዝሚዳ ዮምዩ ታናን ደገርሳ ሃንቀ ደንደውቲ ኢሲጭና ደጅራ ጀቹዳን ጎደኒ ሀሚሌ ደበርባኪሳ ፊ Simbarbadoku kadintenya takkan balla mana nabi siarka Simbarbadoku kadintenya takkan balla mana nabi siarka ya bumbe pareta ya bimbe daga la 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 la
Sumane gaole, ani feeling that. Sumane gaole, jalla bachin dundu yo wari silole, yo wari silole, jabe. Ani feeling that. Sumane gaole, jalla bachin dundu yo wari silole, la 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 la. I like it so much. Thank you,